Ashama arkafune daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii oduu injifannoota isiniif qabna. Akkuma beekamutti dhiyeenya kana waboon tarkaanfii ciccimaa fudhachaa jira. Tarkaanfii kana kan sababeeffataniif sababa biltsiginnaan gara jabeenyummaan akkuma isin beektan sanitti ilmaan Oromoo lamarratti raawwatteen sababeeffachuudhaan waboon zoonii kibbaa, waboon zoonii bahaa, waboon zoonii jiddu galeessaa fi waboon zoonii lixaa tarkaanfilee jajjabaa fudhatan. San keessaa guyyaa har'aa wabo zoonii bahaa godina Arsii aanaa Muneessaa irratti haala ajaa'ibsiisaa ta'een iddoo naannoo gunaa kanatti kan argamu jechuudha. Biltsiginnaa 10 irratti tarkaanfii cimaa fudhachuudhaan dachatti isaan dabalanii jiranii jechuudha. Waboon zoonii Arsii akkuma beekamutti dhiyeenya kana leenji'ee kan bahe yoo ta'u haala ajaa'ibsiisaa ta'een naannawa sanirraa odeeffannoon as ga'ee ni jira jechuudha. Odeeffannoo kana bal'ina isaa guutuu isaa ragaa qabatamaa wajjin isiniif fida viidiyoo isaa jechuudha. Viidiyoo isaa amma OMN irraa kan fudhadhe qaba. Tarkaanfiin ciccimaan gumaan ijoollee keenya haala ajaa'ibsiisaa ta'een bahaa jira jechuudha. Oromoon tokko waan ta'eef Booranaa yoo ajjeefamu Arsitti, Arsiidhaa yoo ajjeefamu Wallaggatti, Wallaggaa yoo ajjeefamu Shawatti, Shawarraa yoo ajjeefamu Harargeetti osoo jedhu naannawa akkasuma Jimmatti naannawa Oromiyaa kutaa 11 keessaa waboon bakki inni ittiin argamne hin jiru jechuudha. Waboon zoonii kibbaa jedhamee kan beekamu akkuma isin beektanitti Wallagga keessatti kan argamuu fi naannawa Wallaggaatti kan argamu akkasuma Jimmatti kan argamu. Waboo zoonii bahaa kan jedhamu Harargee fi Arsii naannawa kanatti kan argamu. Waboo zoonii kaabaa yookaan immoo kan jedhamu akkuma kibbaatti kan jedhamu akkuma beekamutti naannawa hedduutti kan argamu. Jiddigolli Shawatti kan argamu, Booranaa maali kanatti kan argamu jechuudha. Haala sanii waboo kaabaa kibbaa baadiyyaa jedhanii hanga Baaleen bahutti adda qoodanii jechuudha. Waboon Oromoon kan beeku yookaan immoo namoonni sooshaal miidiyaa kanarraa muraasni kan beeku waboon naannawa Wallaggaa fi Gujii kana qofa itti fakkaata. Haa ta'utti waraanni kun waraana riphee lolaati waan ta'eef bakka hundatti of mul'isaa hin deemu. Kutaalee Oromiyaa keessaa bakki waboon hin jirre hin jiru. Amma namoonni tokko tokko warri Jimmaa biltsiginnaadha jedhee fudhata. Dogongora guddaadha waan akkasii. Waraanni guddaan abaa'oo yoo hin jire jedhame Jimma keessa jira. Waraanni guddaan Oromoon jiroo jedhame Arsii keessa jira. Waraanni guddaan Oromoon jiroo jedhame Harargee naannawa inni hin jirre hin jiru jechuudha. Sanoo sababeeffachuudhaan ammatti ragaa qabatamaa kan qabu kan nama 10 galaafate har'atti odeeffannoo kenna keessaa guyyaa deengaddaa akkuma isin hime Gujii lixaanitti gumaan deebi'ee har'ammootu godina Arsiititti aanaa Muneessaa bakka jedhamutti jechuudha. Namoota 10 irratti tarkaanfii haalessaa fudhatan jechuudha. Odeeffannoo isaa kan ammoo qabatama ta'uusaa viidiyoo taanu kana irratti dhageeffatan jechuudha. Haasaa kiyya kan biraatitti erga darbe booda mee amma odeeffannoo biraatitti osoo darbe akkuma beekamu guyyaadhaa yuunivarsiitiin Dambidolloo obbo Leencoo Lataatii fi doktora kabajaa kennaniifii jiranii. Kana jechuun yuunivarsiitiin tokko gaafa doktorummaa namaa kennu nama san waa'ee isaatirraa qoratee seenaa isaarraa qoratee hojii inni hojjechaa ture irraa kan ka'e irraa doktorummaa kennaafi sanaa sababeeffachuudhaan doktorummaa kennaafi hundumaafuyyuu inni akka duraanii sanirraa xiqqoo jijjiirama ta'uyyuu malee baga gammadde jennaani nama Oromoodhaaf aarsaa guddaa kaleessa kafalaa turedha. Haa ta'uti wanti inni har'a irra jiru gaarii ta'uu baatuyyuu kaleessa nama waan baay'ee hojjete waan baay'ee nurratti hojjete jedhame haasa'ama seenaan isaa jechuudha. Akka odeeffannootti isin bira haa ga'u jedheeti. Mee waa'ee har'a odeeffannoo guutuu isaa viidiyoo kanatti kan aanu sirriitti hordofaatiniin waboon maaliif jabeessaa jenneen akka isinitti iyyinu asirraa hubattan jedhee abdadha. Waboo meeqarratti tarkaanfiin akka fudhame bilbila achirraa dhufee fi kanneen kana fakkaatan asumaan viidiyoo kanatti hordofaa isiniin jedha. Waboon zoonii bahaa godina Arsii aanaa Muneessaa ganda heeban laaqichaa bakka bosona gunaa jedhamu keessatti gaafa guyyaa 13/10/2021 haleellaa waraana biltsiginnaa irratti raawwateen injifannoo argachuu ibse. Waraanni biltsiginnaa maqaa sakatta'iinsaatiin gandicha keessa bobbaafamee turuu kan himan jiraattonni ganda heeban laaqichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise miseensonni waraana biltsiginnaa lakkoofsaan 8 lola gaggeeffameen galaafatamuu himani. Miseensota waraana biltsiginnaa baay'inni isaanii 10 ta'an biroo madaa'anii kanneen 5 ta'an immoo achi buuteen isaanii dhabamuu odeeffannee jirra.
Ijoo keenya itti aanuun godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa baatee keessatti lola waraana Tigraay fi humnoota raayyaa ittisa biyyaa gidduutti adeemsifameen lubbuun namoota hedduu dabruun gabaafamee jira. Aanicha keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu fi juntaan qulqulleessuu joon waraanni raayyaa ittisa biyyaa baay'inaan qubsiifamuun nageenya hawaasaa goolaa jiraachuu odeeffannee jirra. Iddoo Cifraa ja'amuun beekamutti lola cimaa jimaata kaleessaa jechuunis onkololeessa 15 taasifameen hawaasa nagaa irratti humnoonni raayyaa ittisa biyyaa dhukaasa banuun lubbuu namoota hedduu galaafatanii jiru. Ajjechaa suukanneessaan Oromiyaa lixaa keessatti humnoota naannoo Amaaraa irraa bobbaafamaniin Oromoota qulqulluu irratti raawwatame agarsiiftuu diinummaa sirna biyya bulchaa jiruutii jaani qeerroon Oromiyaa godinaalee garaagaraa irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise. Taateen tibbana Wallagga Bahaa keessatti mudachaa jiru suukanneessaa fi gaddisiisaadha. Gabaabumatti sirna olaantummaa saba tokkootiif falmu akkasumas isa sirna bara darbuu fakkaatu kanaatu Oromoo cabsuuf duula duguuggaa sanyii kana fakkaatu raawwataa jira jedhu. Sirni kun uummata harka duwwaa irratti waraana banuun faannoo naannoo Amaaraa fi milishaa itti bobbaasuun rasaasaa fi meeshaalee qara qabaniin lubbuu Oromoota nagaa balleessaa tokko malee galaafachaa jira. Sababii ta'eef falli jiru gamtaan taanee duula kana ofirraa faccisuudha jechuun dhaamani. Ijoo keenya birootiin kaaba Walloo magaalaa Kombolchaatti labsiin uggura sochii labsame. Waraana naannicha keessatti deemaa jiruun muddama keessa seenee kan jiru biltsiginnaan naannoo Amaaraa magaalota keessatti labsii dhoorkaa sochii daangessu baasuu itti fufee jiraachuun beekamee jira. Ibsi bulchiinsa magaalaa Kombolchaa baase akka agarsiisutti nageenyaa fi tasgabbii uummata magaalattii mirkaneessuuf labsii ugguraa kana baasnee jira. Akka ibsa uggura sochii labsame kanaatti galgala sa'a 2 booda sochiin namaa fi konkolaataa kamiyyuu dhoorkameeti jira. Mootummaan Ameerikaa gaaga'ama namoomaa Itoophiyaa keessatti hammaataa dhufeef kan oolu gargaarsa dabalataa doolaara miliyoona 26 taasisuu beeksise. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa akka jedhanitti erga waraanni kaaba Itoophiyaa eegalee Ameerikaan hanga ammaatti gargaarsa namoomaa doolaara miliyoona 600 fi miliyoona 63 dhimmoota gargaarsaa namoomaaf kan oolu taasiftee jirti. Gargaarsi kun uummata Tigraay miliyoona 6 hanga 7tti tilmaamamuu fi gargaarsa hatattamaa barbaaduuf oolee kan jiru ibsi mootummaa Ameerikaa kun kanneen keessaa uummanni 900 caalu beela hamaaf saaxilamee kan jiru ta'us himeeti jira. Itoophiyaan diroonii waraanaa Bayraktar TB2 jedhamu Turkii irraa bituuf gaaffii dhiyeessuu maddeen gabaasani. Bayraktar TB2 abbaan qabeenyummaa isaa Turkii yoo ta'u dirooniiwwan nammaleessaa dirree waraanaa jijjiiran jedhamuun beekamu. Maddi oduu Reuters akka gabaasetti Itoophiyaan dirooniiwwan kana of harka galfachuuf adeemsarra jirti jedheeti jira. Lola keessatti dirooniiwwan waraanaa fayyadamuun garuu lammiilee nagaa gaagahuun yakka waraanaa hordofsiisuu carraan qabu guddaadha jedhamuun qaamolee kabajamoo mirga namoomaaf falmaniin irra deddeebiin qeeqama. Ijoo keenya xumuraatiin Afgaanistaan masgiida magaalaa Kaandahar keessatti argamutti dhoohinsa salaata Jummaa irratti mudateen namoonni 37 caalan du'uun kanneen 90 ta'an ammoo madaa'anii jiraachuu miidiyaaleen addunyaa gabaasani. Suuraan masgiida Baayibi Faaxumaa jedhamuun beekamu keessaa ba'aa jiru fooddaa fi balbala masgiidichaa barbadaa'ee fi reeffa namoota lafarratti kukkufee musliimoonni kaan ammoo wayita lafaa kaasan agarsiisa. Humnoonni addaa Taalibaan bakkicha tasgabbeessanii nageenya mirkaneessuu himuun namoota miidhamaniif dhiigni akka arjoomamus gaafatan jechuun Reuters gabaasee jira.